Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee haaraa fi taateewwan artii guyyaa borirraa eegalee raawwataman irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Kitaabni seenaa gootichaa Balaay Zallaqaa Qilxuu irratti xiyyeeffachuun gara afaan Oromootti jijjiiramee barreeffamee maxxanfamuudhaan dubbistootaaf dhiyaatee jira. Kitaabni kun boqonnaalee 10 olii fi fuula 460 qindeessuun barreessaan Darajjee Baharuu gara afaan Oromootti jijjiiruun qopheessee jira. Magaalaa Dirree Dhawaatti ammoo kitaabni seenaa fi hojiiwwan hayyuu afaanii fi qabsaa'aa Sheekh Bakrii Saphaloo irratti hundaa'uun barreeffame eebbifamee jira. Barreessaan kitaabichaa Toofiq Muhammad Daawud yoo ta'u, boqonnaalee 6 fi fuula 200 qindeessuun dubbistootaaf dhiyeessee jira. Gama biraatiin kitaabni Sabiyyicha Shankoora Qeexu jedhuun moggaafame magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Barreessaan kitaaba kanaa gaazexeessaa Balaayinaa Aqnaaw yoo ta'u, imala seenaa isaa irratti hundaa'uun kitaabicha akka qopheesse odeeffannee jirra. Taateewwan artii guyyaa boriitiin ammoo waldaan barreessitoota Oromiyaa yaa'ii idilee barreessitootaa fi miseensota waldichaa hirmaachise magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti gaggeessuuf qophaa'uusaa odeeffannee jirra. Yaa'iin kun ganama sa'aatii 2 fi cinaarraa haasee kan taasifamu yoo ta'u, sochiiwwanii fi heegaree waldichaatiin walqabatee kan mari'atamu ta'us pireezidaantii waldichaa kan ta'e barreessaa Roobinaa Shimirraa odeeffannee jirra. Ammajjii 19 bara 2016tti ammoo gareen shubbistootaa Keemboon Leenjisaa Birhaanuu Kabbadaatiin durfamu magaalaa Bishooftuutti galma gamoo Hiiwa Sinimaatti sa'aatii 6 eegalee eebbisiisuuf qophaa'uusaas odeeffannee jira. Odeessi keenyaa kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.